Yoo harka funee kabajamtoota daawwattoota keenya JMN Afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kanaaf qabannee isinitti himnaa oduu wajjin kan isin faana turaan Girmaa Guddisaa. Dr. Abiy Ahmed mana barumsa sadarkaa lammaffaa Bashaashaa waajjira giiftii dureen ijaarame eebbisiisan. Ministeerri muummee Feedrii Dr. Abiy Ahmed fi giiftii dureen Zinnaash Taayyaachoon mana barumsa sadarkaa lammaffaa Bashaashaa waajjira giiftii dureen ijaarame eebbisiisanii jiru. Manni barnootaa sadarkaa lammaffaa Bashaashaa bifa ammayyaan ijaaramuun dorgomtoota dhalootaa dabalaa jedhan jiraattonni magaalaa Bashaashaa. Manneen barnootaa waajjirri giiftii dureen naannolee biyyattii hundatti ijaarsaa jiru keessaa kan magaalaa Bashaashaatti eebbifame kun isa 35ffaa ta'uutu ibsame. Manni barnootaa sadarkaa lammaffaa Bashaashaa waajjirri giiftii duree ijaarsise kun bakka ministeerri muummee Feedrii Dr. Abiy Ahmed, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi giiftii dureen Zinnaash Taayyaachoon bakka argamanitti eebbifamee jira. Seenessa waloo ijaaruu fi miidiyaaleen qindoomanii hojjechuun murteessaadha jedhame. Seenessa waloo ijaaruu fi miidiyaaleen qindoominaan hojjechuun gahee guddaa taphataa jedhan waajjira muummee paartii Biraanaatti ministeerri itti gaafatamaa hariiroo uummataa fi idil addunyaa Dr. Biqilaa Hurrisaa. Dameen hariiroo uummataa fi idil addunyaa paartii Biraanaa hooggantootaa fi ogeeyyii hariiroo uummataa dhaabbilee federaalaa wajjin mari'atanii jiru. Dr. Biqilaa Hurrisaa wayituma kana akka jiranitti seenessa qeenxee naannoo fi qoqqooda balleessuu fi qindoomanii hojjechuun barbaachisaadha jechuun himanii jiru. Itoophiyaatti nagaa fi seenessa waloo waaraa babal'isuu fi miidiyaaleen hojjechuu waan hojjetan irraa deddeebiin dubbachuu fi karaalee adda addaa odeeffannoo biyyaalessaa sirrii tamsaasu akka qabanis hubachiisanii jiru. Miidiyaalee biyya keessaa ta'e biyya alaa ta'anii biyya diiguuf odeeffannoowwan dogongoraa tamsaasanis hordofamaa akka jirus eeranii jiru. Finfinneen duula dhaabbii biqiltuu guyyaa tokkoof qophooftee jirti jedhame. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee duula guyyaa tokkotti biqiltuu miiliyoona 700 dhaabuuf sadarkaa biyyaalessaatti karoorfame milkeessuu fi qophaa'uu ishee simamee jira. Kantiibaan magaalichaa Aadde Adaanech Abeebeen boruu tokkummaan dhaabuun murannoo fi cichoomina keenya ni mul'ifna jechuun himanii jiru. Jiraattonni magaalichaas haala umrii saba amantaa sadarkaa jireenyaa fi kanneen biroon osoo waliin qoodiin boruu sa'aatii 12 sagantaa guyyaa tokkotti biqiltuuwwan miiliyoona 700 dhaabuu irratti akka hirmaatan waamicha dhiyeessanii jiru. Karoora qabamee milkeessuuf hundi keenya kallattii maraan haa hirmaannus jedhanii jiru. Seenaan waggootaan 6 darban keessaa hojjetamee boruus ni dabalamaa jechuun himanii jiru. Kantiibaan Adaanech Abeebeen boruu guyyaa tokkotti biqiltuu miiliyoona dhaabuun tokkummaa murannoo fi cichoomina keenya kan itti mul'ifnu ta'a jechuun isaanii kominikeeshinii magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Kaampaaniin guddicha Afrikaa Afrikaan Holding Group maashinoota dhagaa daakan kanaan dura bitee ture fudhate. Kaampaaniin guddicha Afrikaa Afrikaa Holding Group maashinoota dhagaa daakan kanaan dura dhaabbata Tiyoo Injiinaringii irraa bitee ture guyyaa irratti walharkaa fuudhiinsaa taasisee jira. Maashinoonni kunneen meeshaalee teeknooloojii ammayyaa kan of keessatti qabatanidhaas jedhamee jira. Yeroo ammaa kana Afrikaa Holding Group ijaarsa riil isteetii godoo jalqabe kana xumuruuf maashinoota dhagaa daakan bituun gara hojiitti seenee jira. Maashinoonni kun bitamanii gara hojiitti seenuun isaanii ijaarsi riil isteetii godoo yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramu kan gargaaru ta'uu himamee jira. Maashinoonni kunneen sa'aatii tokko keessatti dhakaa cirracha toonii 75 oomishuu kan danda'anidhaas jedhamee jira. Maashinoonni kunneen oomisha Kooriyaa Kibbaa yoo ta'an rakkoo tokko malee yeroo dheeraa kan tajaajiluu danda'anidhaas jedhamee jira. Kaampaaniin guddicha Afrikaa Afrikaa Holding Group dameewwan hojii isaa hundarratti xiiqii fi itti gaafatamummaan hojjechaa kan jiru yoo ta'u, kanaanis milkaa'inaa fi amantummaa abbootii aksiyoonaa isaa irraa gonfatee jira. Dabalataanis kaampaanichi yeroo ammaatti akka biyyaas ta'ee sadarkaa addunyaatti hojii hojjechaa jiruun jaalatamummaa fi fudhatamummaa guddaa horatee jira. Alamaayyoo Asaffaan jedhama. Afrikaa Holding keessatti saayit injiinaraa godoo riil isteetiiti. Akkuma ilaaltan kana Afrikaa Holding Group gamoo guddaa naannoo Takla Hayimaanotitti riil isteetii Smart Riil Isteet Haawus jedhamu eegalchiisuusaa akkuma beekamudha. Isaaf galtee ta'a jedhame yookaan immoo isaaf wantoota ijaarsa barbaachisan keessaa tokko xaxariidha waan ta'eef yookaan immoo xaxarii kanaaf akkuma ilaaltan hojii kireesharaa maashina kireesharaa daaku toonii 75 per haaworiitti jechuudha yookaan immoo 75 toon per haawor kan daaku har'a fe'amee gara sulultaatti sochii adeemsisaa jira jechuudha. Kanaaf nuti sarara kanuma asitti argamne akkuma ilaaltan kana maashiniin kun maashinii haarawaa maashinii Kooriyaa waan ta'eef maashinii
Maashinii kana binnee karaa ijaarsaa riil isteetiifis galtee ta'a jedhame keessaa tokko xaxariidha. Xaxarii kana akkuma beekamu achitti oomishamee sulultaatti jechuudha. Achi hojiin ijaarsaa gama faawundeeshinii wal qabatee kanaan dura hojjechaa turredha akkuma ilaaltan. Har'a immoo maashinii kana deemnee achitti instoolii goone hojii cirracha daakuu kan immoo cirrachaalee galtee riil isteetiif ta'an kana qopheessinee karaa riil isteetii keenyatti fiduudhaaf maashinii kana fe'aa jirra jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa JMN Afaan Oromoo irraa oduu isaatii kanaaf qabannee asumatti goolabneetti jirra waan nu faana turtaniif horaa bulaa deebana.